wanta tokko kadhaadannoo ta'ee qabsoo Oromoo keessa dhugaa fakkaatee dhufe jira. Impaayarri diigamtu malee hin dimokiraatoftuu ka jedhu. Cinaansaa dhugaa miti. Ada keettanii cinaansaa dhugaa miti. Biyyoonni addunyaarra jiran kun hedduun isaanii lolaan uumaman, lola sabootatiin. Lola sabootaa kanatu state waan jennuun kan uume irra caalatti naannoo Awurooppaa kanatti eegale. Awurooppaa kanatti eegale san booda ce'ee naabbiyuma keenyatti yoo kadhuun taate warri Abisiiniyaa ijaarrate Oromoon gadaan isaa hoggaa jajjabaa dhufu gara lixa Oromiyaatti haga tokko waan state fakkaatu. State jechuun maal jechuu beektu? Mootummaa ta'ee ka sochii waraanaa daangaa lafaa san keessa ka daangaa qabu tokko. Daangaa san keessa sochii deemu san irratti olaantummaa ka qabu ka inni qofti itti ajaju. Sadaffaa ka gibira guuruu danda'u jechuu state jechuun. State formation kana keessatti jalqabni isaa almost always walitti bu'iinsa sabootatiin. Maaliif biyyoota dura state dura nation ture jechuudha. Wanni ture saboota ture. Walitti bu'iinsa sabootaa kanaan wanni state jedhu kun uumame. Walitti bu'iinsan mootiin tokko olaantummaa argachuudhaan olaantummaa saba isaa takka gartuu isaa ollarratti dhiibuudhaan saamuun eenyummaa irratti turuudhaan deemama. Kun walitti bu'iinsa uume. Impaayarota akka Habsburg, akka Ispaanyaa kanneen naannoo isin jirtan kana turan. Warri Baayikingii keessa kun akka Ingilaandi deemee ture beekaa ture. Amma yeroo sanitti adeemsi biyya uumuus walitti bu'iinsa uume. Adeemsi biyya konsolideet godhanii olaantummaa garee tokkoo godhuutis fincila uume. Kun gaafiin ka'e. Nationalism sabboonuma waan jennuun kun waan dhibbee 1919 keessa ba'e beektu. Gaafiin fincila kanaa gaafii kaase hayyoota jidduutti fi warra state uumuu keessatti. Yaadni duraa maali? Biyya tokko keessatti saboonni afaan adda addaa, amantii adda addaa, gartuu adda addaa ta'an jiraachuu hin danda'ani. Kanaafuu saba tokko eega humnaan qabatte booddee yoo biyyatti jijjiiruu barbaadde humnaan cabayte afaan tokko, ilaalcha tokko akka qabaatan. Steetii fi sabni tokko akka ta'u, the state and nation tokko akka ta'u yoo goote wayyaa yaadni jiru ka'e. Biyyoonni garii itti milkaa'an fakkeenyaaf France. Biyyi France tuni saboota hedduu keessa ture. Sochii godhameen saboonni cafa qabanii eenyummaan isaa dhabamsiifamee waan tokkotti akka malu godhan. Biyyoonni biraallee irraa korrojan. Irraa korrojanitti yaallan inumaa dhodhoosee biyyoota facaase. Awustiriyaa Hangarii maal keenya impaayaronni kun sababa kanaan faca'an. Soobeet illee Yugoslaaviyaan boodarra. Warri humnaan cafa hin hoggajan keessattuu yeroo sabichi silaa gartuun saba keessaa ba'e sun humna dhabee humna ittiin cafa yeroo itti dhabe yeroo immoo humni fincilaa cimaa itti ta'e ni kufanii jechuudha. Kanaaf biyyoonni adda addaa biqiluu eegalan. Kanaaf jalqaba bara 20 irratti yaadni lammataa biqile. Kunis maali? Mootummaan saboota adda addaa of keessaa qabdu jabaattee biyya ta'uu hin dandeessu, state ta'uu hin dandeessu. Kanaafuu falli jiru saboonni babbaqaqanii sabni kamiyyuu biyya mataa ofii uummachuu danda'uu qaba. Woodrow Wilson fa'aa booda immoo Woodrow Wilson dura Lenin fa'aa booda immoo Woodrow Wilson fa'aanis yaada self determination jedhu kana fidan jechuudha. Saboonni hunduu hiree ofii murteeffatanii of bulchuu qabu. Biyyi tokko saba fedhii adda addaa qabu, afaan adda addaa qabu, eenyummaa adda addaa qabu qabaachuu hin danda'u yaadni jedhu deemu. Kunis wal waraansa guddaa kaase maaliif saboonni biyyoota keessa jiran nullee mootummaa mataa keenyaa jaarranna yaada jedhuun deemanii kunis biyyoota hamma tokko hin dhalche biyyoota biraa keessa immoo jeequmsa guddaa galche. Booda kana immoo yaadni dhufe lakkii jidduu lafaa arguu qabna. Biyya tokko keessa saboonni hedduun jiraachuu danda'anii garuu olaantummaa garee tokko jalatti jiraachuu hin danda'anii. Biyya tokko keessatti eenyummaan saboota hundaa kabajamee ofiin of bulchanii dhawaatan eenyummaa waloo uummatanii deemuu danda'anii. Cafaquunis wal waraansa hamaa uuma.
adda babbaqaysuunis walumaraa sa'uma hamaa waan uumuufi federalism yaanni jedhu humna federalistii ufiin jennami federalism wanni jedhamu kun kan dhufe maali biyyoota addaan baqaysuunis cafaqanii tokko uumuunis rakkoodha yaada jirraa dhufe kanaaf yaanni impaayarriin dimokiraatoftuu jedhu sadeen kana keessaa tokko bar dhibbee diidammaffaa jalqaba irratti kan dhufe Lenin faa Stalin faa kan deemanii turan theoretically dhugaadha practically garuu biyyi guutumatti saba tokkorraa uumamtu jiraachuu akka hin dandeenye biyya humnaan jaaramte san humnaan hoggaa babbaqeessan lola hamaa keessaa galchu biyyoonni hedduu agarsiisan lola Yukireeniif Raashiyaa kan agartu miti lola Yukireeniif Raashiyaa kan lafti isaan irra wal lolan kun amma Yukireen Soobeet jala turte warra Raashiyaa wajjin hoggaa Soobeet kuftuu warri lixaa kun addaan isii babbaqeessan Yukireen dimokiraasii ceetee Raashiyaan gara kaan ceetee waan adda adda babaan fakkaate garuu yeroo adda baasan sabni afaan Raashiyaa dubbatu bal'aan Yukireenitti as ceete Joorjiyaattis kan ceetee jira Raashiyaan humna qabdi sabni kiyya biyya Yukireen keessa saba bicuu ta'ee itti fufuu hin danda'u jettee weerara itti bantee jechuudha. It is very important simplified goonee ilaallu dhiiroo. Impaayarriin dimokiraatuuf kanaafuu haa caccabsinu ilma namaattu caccaba. Lola addaan hin cinnetu uumama. Amma yeroo baay'ee Yugoslaaviyaa kan namni irraa haasa'u. Yugoslaaviyaan bar dhumaatii hedduu booda biyya adda addaa akka ta'uu dandeesse wal mo'ataniiti miti. Lixa keessa waan jirtuuf jeequmsi lixa biyyoota Awurooppaa keessatti cinaa isaatti godhamu kuni dantaa humnoota gurguddoo Awurooppaa fi Ameerikaa akka malee waan miidheef hogganoota saboota ripablikoota kanaa tokko tokkoon morma isaanii humnaan qabanii fuudhanii deeyitan geessanii deeyitan irratti dirqisiisanii ripablikoota kana uuman ammallee hin dhumne. Amma immoo deengadallee tiyoorii tokko kaasaan ture. Yeroo qabsoo kana godhaa turretti wanni tokko hedduu influencer godhee Ihaadeg garagalchuurra Ihaadeg jijjiiruu kan jettu kan dhufne waan Arab Spring keessatti dhufe. Maaliif dur biyya tokko keessa fincilli yoo jiraate riphee lolaan yoo kaka'u taate mootummaaf riphee lolaa tollola. Riphee lolaa yookiin warra Soobeetii gargaara yookiin mootummaa warra lixaatii gargaara vice versa. Adeemu gareen tokko hin mo'ata. Abbaan mo'ate san mootummaa ta'ee deema yookiin immoo biyya ofii fotteeffatee ijaarrata. Akka Eertiraa ture biratti ta'e yookiin immoo Wayyaaneen biyya keenya qabatte jechuudha. Amma akkasii miti. Influensiin Ameerikaas irra ta'aa waan deemeef. Biyyoonni biraa chaalenjii gochuu danda'an dhufaa jiran. San qofa osoo hin ta'in middle income countries kan jennu. Biyyoonni akka Turkii, Emirates, Qatar, Iraan, Saudi biyyoota kallattiidhaan dhiibbaa warra lixaas ta'e warra Raashiyaa jala hin jirre ka ofiin socho'uudhaaf fedhis humnas qaban uumamaa jiru. Kanaaf yeroo humnoonni lama biyya tokko keessatti wal lolan ka ulee ergisu baay'ataa dhufa. Baay'ataa dhufuun kuni humnoonni wal falman mootummaa fi humna tokkoof akka hin taane gochuudhaan akka hedduun isaa dhalatu godha. Waan Siiriyaatti ta'e waa'ee Liibiyaatti ta'e isin sodaachisuuf hin kan hin jiru. Finciloota sanitti dhiyaadhee keessan ture nan beeka. Sirriitti qorachaa ture. Uummataaf mootummatu. San booda fincilli qawweetti seennan humni qawwee baay'een akka biqilu warri alaa gargaaru baay'een uumamuun haala uume har'a Siiriyaa keessatti eenyu lolan sadarkaa beekamu keessa hin jiru. Wanni an sodaadhu isinitti himaa. Ani Itoophiyaa beeki Itoophiyaan wattaaddaraan hin baranne. Nu biratti dur Itoophiyaa baay'een wattaaddaruma wanni biraan beeynu. Sanii miti garuu haala amma jiru kanaan muuxannoo biyyoota biraatirraa fi haala qabatamaa naannoo keenyatirraa hundoofnee yoo ka deemnu taate lolli itti fufuun Oromiyaa keessaa humnoonni wal falman baay'een akka dhalatan hiree bana. Kan godinaan socho'an, kan amantiin socho'an isin hin dho'isu. And I see it. Isin hin sobu, isinis ni beektan, anillee nan beeka. Sabboonummaa keenya jaarree jirra.
nation building keenya deemaa jira, but it's still fragile. It is still fragile. Arra humna OPDOtii fi humna wottoon lolu. Arra kun itti fufnaan garuu humni wal lolu baay'ataa deema. Ani Itoophiyaa qofaa boo'aan jiru. Oromiyaanuu diigamuu dandeessi. Haalli amma deemu kanaan. Isin sodaachisuuf miti. Waan hin beeku yoon isinitti himuu baadhe osoon akkana jedhee jira jedhee seenaa hin barbaadu. Kitaaba barreessa keessa mata duree isaa hin gaabbuun jedhe. Gaabbuu hin barbaadu. Gaabbuu hin barbaadu. Humnoonni hedduun ajandaa adda addaatiin naannicha seenaa jiran. Waan reefu jettin isin deebisa. 74 isinii kaasee 91 isinii kaasee 2018 irra isin geeni. Hamma 2018tti ormarratti qabsaa'aa ture. Keenya haa ergamuuf malee haa maxxanuuf malee orma jennee ormarratti qabsaa'uu dandeenya ture. Amma akkasii miti. Amma keenya irratti qabsoof, walirratti qabsoof. Lola walii kana keessatti harki alagaa hedduu hoggaa seenu waliin tun amma 2 taati qotuudhaan. Listen very carefully. Maaliif hin isheenuftu? Hin isheenuftu. Kanaaf wanni ani jechaa jiru ani uummata Oromootiif hin qabsaa'a. Hamman beekutti hamman danda'utti waan natti mul'ate uummata kanaa himaa deemuun hin barbaada. Haa isin na jaalattaniif, haa isin harka naa dhooftaniif waan boru isin hin taane isinitti himu. Hafti malee hin himu. Hin himu. Laafa bara boonellee beekna. Godhaa ture hoggansi adda addaa. Hoggansi Oromoo waan an jedhu kanatti namanne hin jiru hin sobani. Isinitti himuu qabu isin sodaatan. Isin sodaatan. Isin sodaatan. Leelaa itti ani garuu dhugaa isinitti himee huccuu narraa baasu isinii wayya. Naa wayya naa. Ani akka malaalutti Oromoof ka ta'u, Oromiyaaf ka ta'u, ollaa keenyaaf kan ta'u empire motortortu isin jettan san qoybinee suphinee kabne mirga keenya keessatti kabachiifne ka ormallee kabajuu ta'a. Rakkoo amma jiru harkan dayna dhiisa rakkoo amma jiru isinitti himanam. Warri rakkoo hunda keessa enne jirra bara argaan jirtan malee. Ela arra empire ka matarra taa'u Oromoo. Nu ajjeesa maqaa keenan immoo orma ajjeesa. Nu miidha laalaa qabna. Orma miidha diina nutti horaa jira. You understand? Dilemaan amma Oromoon keessa jiru takkaa waan akkanaa keessa seenee hin beeku. So let's be very careful. Reflect yaa goonu laalaa qabna. Wareegama kafalaa jirra. Wareegama kafallees jirra. Wareegama garuu kagaballu biyya ijaaruudhaaf. Saba keenya du'a keessaa baasuudhaaf. Saba keenya hiyyummaa keessaa baasuudhaaf. Lolaan ittiin deemnaa biyya san keessatti impaayera tana diignu malee yoo ka jennu taate nutu inni diigamna dhugaan isinitti hima. Tokko haala qabatamaa kana. Lammaffaa humnaa ciccimaatu jira. Ka biyya san diiguus barbaadu, ka biyya sun akka hin diigamnes barbaadu. Oromoof Amaaraa Tigree isin jechaa hin jiru humnoonni alaa. Humna san tursiisuu ka barbaadu jira biyya san at any cost. Biyya san diiguu ka barbaadu jira at any cost. Nu amma dirree gubbaatti taane isinitti hima. Ani Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya saniitiif kan hin jiru. Dirree gubbaa haa ta'uu haa dhiifnu because nobody is going to win. Bara deeggarda waan ta'e agartanii jirtanii. Dura biyyiin ciccimsanitti maqalee akka weeraru godhan. Harka dhayanii fi achiin ture. Faranjoota rabbii ja'aati
jarri ku wallolu deema warri Finfinnee Maqalee kuni dura seena jennaan haa itti ciru nun jechaa ture itti cire hoggaa inni bakka isaan kaase jarammoo gargaaranii fidan ol isatti immoo ciran hoggaa jarri Finfinnee jala ga'u dachaa janiin. Do you understand the game? Kana rakkoon jira ummata keenya yoo kayaan nu taate tokkoffaa lolli dhaabbachuu qaba. Ani waraanni hiikkachuu qaban jedhu ani humni Tigraayis jiru ka Oromiyaas jiru ka Beenishaangol Gumuuzis jiru humna Finfinnee jiru wajjin dirdirii keessaa seenudha. Dhagaa dhiisa harka dhiisa humni ani hiikkadhu yoo jeen hiikkatu hin jiru warra maaliifi dhaloota mataa fiitiin malee namaan hin masa qabne ijaarree jirra. Ijoolleen bosona jirtu bar ijoollee teenya ijoollee nu qarre nama biraati miti. Namni harka kennu namni qawwee hiikkatu hin jiru maaliifi hanga wanti dhiibee bosona isa galche sun bakka hin kaanetti hanga rakkoon dhiibbaan roorroon bosona isa galche sun bakka hin kaanetti humni harka kennu jiru humni jiru kuni kana namuu beekuu qaba jechuudha. Nu ka jechaa jirru an kaniin jechaa jiru humna Tigraayinis humna Oromiyaatinis ka Gumuuzinis ka Gaambeellaatinis kaniin jehu nagayaaf carraa kennu mootummaan immoo ka jennu dhiisii karaan kunii sis biyyas saba keenyas qilee malee gara tokko hin geessudha ka jechaa jiru. Wanni jechaa jirru wanni dhaammachaa jirru waan baranne irraa kaane odeeffannoo hedduu qabna. Odeeffannoo qabnu irraa kaane muuxannoo biyyoota biraata irraa kaane wanni nuu ta'u waan ammallee hin muufattan malee isinitti himu. Oromoof wanni irra wayyaa haga feetee isaa ulfaattu haga feetee isaa dhinniftu qooybaniituma jijjiiru ni danda'amti? Ni danda'amti. Ni danda'amti. Wayyaanee buqqisuu hin danda'amu osoo hojjaan agarsiifne. We can do it. Yoo wal dhageenye goone yaa kaankiinis baankiinis osoo yaa caalamnu yoo wal dhageenye yoo tokko taane tarsiimu yoo masakamne hin danda'amu kajaansanis agarsiifne jira. Yoo itti amanne ummata keenyaaf ka fayyadu kana jenne yoo amanne ni baasa. Kana jala kaa'uun barbaachisa. Ka duriyyee lamaan jette ayiluu na gaafate duriyyeen gama lama Oromoo fiixaa jirti saamaa jirti lafarraa buqqisaa jirti mana irratti gubaa jirti. Duriyyeen kun eenyu? Bakka lolli jiru keessattuu naannoo Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga, Afran, Gujii keessatti tokko oboo fakkaatee dhufa duriyyeen mannaara irraa ka'e. Ijoollee waraanaa qabdee agarsiisaa turte. Dhufee 200 sirraa fuudhee daldalaa taate. Dhufee sangaa sirraa fudhate yoo ati qonnaan bulaa taate. Hiriyaan isaa immoo dandatii mootummaa fakkaatee dhufu. Yoo ati daasporaa jiraatte hin sobdan malee si keessa namni hin dhabamu. Yoo ati daasporaa jiraatte abbaa kee butanitti doolaaraan gaafachuu eegalanii birrii warra akkasiifamu. Kuni jiru uummanni keenya keessa jiru kan akka dho'isoo barbaadan hin dho'isuan. Uummanni Wallagga keessaa dhuftan, uummanni Shawaa Lixaa keessaa dhuftan hin dho'isinaa kan uummatatti himaa. Oromoon shoorarkaa akka ammaa kana keessa hin beeku. Humni waraanaa gama lachuu wal lola jidduutti namni hin du'a. Saada. San bira dabree garuu jidduutti duriyyeen hattuun bakka hundaa wal geesse kun waraana bilisummaa Oromoo maqaa daata. Kun dannati mootummaa bakka bu'aata. Ummata hiraarsaa jiran. Complete anarchy jira bar naannoo kana keessa jiran. Kanaafi hoggansi waraana bilisummaas ta'e hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaa nagaa akka buusan barbaanna hanga nagaatti buutti garuu seera waraanaatiin masakamuu qaban. Waraana ofii adaba itti godhanii
kan sambira dabrummoo akka meegalan kanatti saaxila baasanii tarkaanfii irratti fudhatanii ummata haara galfachiisuu qaban. Dhagaye kan nama butee mallaqa namarraa guuru ka sangaa tokko lama ta'ee tokko sangaa tokko irraa fudhatu tokko immoo kanaa kenniti irraa qalatu kanaan durriyyeen jee yoonaan jette maqaa biraa naafiti kan irra hamaa itti dhayan. Okay? This is serious. Ani anbar odeeffannoo qabatamaan asitti hima. Every day namni mana kiyya finfinnee dhuftan arguun ooltan namni mana kiyya dhufa naannoo kanarraa ragaa qabatamaa wajjin. Kanaaf ani durriyyee mootummaanis hin jenne waraana bilisummaa Oromootiinis hin jenne maaliif humni waraana seerantiin talagamuu qaba. Jidduu kana keessa garuu hattuun akka malee seentee uummata miidhaa jirti. Hattuun tun dhaabbachuu qabdi. Wannummaan waraanni akka dhaabatu barbaaduuf keessaa tokko reefu maaliif hin jenne waraana adda addaatu baay'ataa hin jenne hattuun tun booda waraana taate as baati. Arra saamtuudha shiftaa bararra jidduu deemtee tokko dannatti jedha tokko wabo jee biyya saama xiqqoo deemnan garuu humna dabalataa deemtu waan saamtu kanaa fi waan alaa argattu. Dimokiraatii Rippaabilika of Koongoo beektanii humna lamaan eegalee bara. Arra mashaqqaan uummanni sun waggaata 60 keessatti dabre kun irraa akka uumame kanarraa dhufaa jechuudha. Kanaaf kana bifa saniin hubachuun barbaachisaa. Gara buleetii xaanaa riifaa dabana baaltoofi ol beeknaaf fakka. Amma dulloomne waan baaltoof hin kaasiin namni ni jira. Ilaa uummanni akkana asii deebi'e Keeniyaa dhaqee ture. Abiyyiis akka filameen dhaqee ture yoo yaadatta. Hamilee mirqaana dammaqiinsa uummanni keenya Keeniyaa keessa jiru nama jajjabaa hedduu qabna biyya sanii. Dammaqiinsa gammachuu isaan qabaachaa turan. Haga irratti jiran deemu. Har'a immoo waggaa Oromoon wal nyaattee wal balleessitee ifii ta'uu dhabdee isaaniif illee rakkoo taatee jirti irra. Deengada dhageetiin jiru. Haali waaree isaa argeetiin namoota biraas argeetiin jiru. Qalbii cabni demoralization isaan jidduutti mul'atu baay'ee nama gaddisiisa. Nu warra Oromiyaa keessaa dhiisiti obboleeyyan keenya daangaa biraa keessa jiraniifillee madda rakkoo ta'anii jechuudha. Kanaaf baay'ee wanni nama yaaddachiisa. Furmaanni maali kanaan jetteef waan reefu isaatti hin deebi'a. 75 hanga tokko nu kennitee hanga tokko nu waafe. 91 hanga tokko injifannee hanga tokko nu waafe. 2018 sirna alagaa baafnee keenya baafne jennee ol keenye nuun taane maaltu nu waafe. Ana akka kiyyatti wanni nu waafe self governance.